Eenyu loluuf taasise qophooftesin? Qophooftanii? Hin loltuu? Rasaasa qabduu? Rasaasi keessan maalidha? Akkas. Dhagaa dhabni? Woboon maal keessan? Woboon jaalattuu? Duukaa loltuu? Hin loltuu? Sin lolchiisna. Sin guddisna. Uummata Oromoo isin ilaalee waan hundumaa barachuu qabamni? Kun har'aa kun maal jedhama? Kun maalidha? Bireeni. Kunoo. Snapperi. Maalidha kun? Snapperaa. Kunoo. Filaashii. Gabrummaa hiitammaatti amni? Gabrummaa hiitammaatti. Oromoo du'aa jiru laadoo dhabdamni isinis. Kanaaf qawweedhaanii mootummaa kana sanu garboomsaa jiru, sanu ajjeesaa jiru, isaadha keenya biyyaa baasaa jiru. Nuusi akka nama tokkotti qabsoomnaa jaartu. Sagalee keessan kun yoo qawwee baate loluu dhiisanii sagaleen keessan dhukaasa caala. Akkasini barumsa barchaartu? Barchaartuuni? Jabaadha. Jalatiin gaafatu sinariiti. Mana usaan sinariiti bini? Nagaa sin dawwatti. Amma nagaa argattu waraana bitummaa Oromoo duukaa jechuudha. Jabaadhaa isini? Isin saamti isini? Isin saamti? Hattuudha. Maal faatu? Tokko. Maal faatu mee? Maal faa dhugu? Maal faa dhugu? Tokko. Piipii immoo? Yaa Rabbi. Mana keessa nuftee akka tolchaa turte? Dallallalla. Maal waan nyaatan hin qabanii? Aannan seeni buka dhuganii? Yo. Gaashe nuftuus na paraan mataa ishee facaastu ni de? Mataa ishee raafa caamne. Mataa ishee raafa caamne. Lafarraa dhabne fedhis. Yaa ijoollee Walisoo. Ijoollee magaalaa Walisoo. Walisoo ol ati yoo xiqqaate kiiloomeetira 5 kan fagaattu daa'imillee akkeettiin mootummaa balaaleffachaa jirtu kunuun.